kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Akuu English with Oromic har'a sagantaa haaraa boqonnaa lama gosa barnoota herrega kutaa 8ffaa isinii qabadhee dhiyaadheerra sagantaa keenyatti adeemna. Sagantaan keenya har'a boqonnaa lama maal jedha? Iskeerota, iskeerruutota, kiubii, kiubruutota jedha. Boqonnaa lama maal jedha? Iskeerota, iskeerruutota, kiubii fi kiubruutota ilaallaa jechuudha. San jala jalqaba irra maal ilaallaa? Iskeerii lakkoofsa raashinaaliidha. Iskeerii lakkoofsa raashinaalii ilaallaa jechuudha. Iskeerii lakkoofsa raashinaalii jechuun hiikoo isaa irra maal jedha? Lakkoofsa raashinaalii tokko mataa isaatiin yoo of baay'ise iskeerii lakkoofsichaa ta'a. Lakkoofsi tokko mataa isaatiin yoo of baay'ise maal ta'a? Iskeerii lakkoofsichaa ta'a jechuudha. Kunis wayita iddoo beedhaan barreeffamu a baay'isuu aan lakkoofsa raashinaalii a jedhamu qabna haa ta'uti a tana mataa isiitiin baay'isne jechuun a kana deebisnee a dha wayita baay'isnu maal nu kenna? Iskeerii a nu kenna jechuudha. Iskeerii a immoo haala kanaan barreeffamaa jechuudha. Innis yeroo dubbifamu maal jedhamee dubbifama? A paawarii lamaa yookiin a iskeerii jedhama. Haala kamiin dubbisuu dandeenya? A paawarii lamaa yookiin a iskeerii jennee dubbisuu hin dandeenya jechuudha. Kana jechuunis lakkoofsi of baay'isuun yeroo tokko qofa ofirra deebi'a malee yeroo lamaa sadii miti jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle fakkeenya lakkoofsa raashinaalii lama jedhamu qabna haa jennuuti. Lakkoofsa raashinaalii keenya kun iskeerii isaa argachuudhaaf mataa isaatiin deebisnee baay'isuu qabna jechuudha. Al lamaa jechuudha. Lama baay'isuu lamaa jennaan jechuudha. Lama baay'isuu lamaan kun mataa isaatiin deebi'ee of baay'isee jechuudha. Kana jechuun lama baay'isuu lamaa jechuun lama iskeerii yookiin lama paawarii lama ka jennuun sanii jechuudha. Lama paawarii lama immoo meeqa nuuf kenna? 4 nuuf kenna jechuudha. Kana keessatti waan isin ilaaltan iskeerii lakkoofsa tokko jechuun maal jechuudha? Lakkoofsi tokko mataa isaatiin si'a lama yookiin al lama deebi'ee ol baay'ise maal jedhaa? Iskeerii lakkoofsicha sanii ta'a jechuudha. Iskeerii lakkoofsicha sanii ta'a. Fakkeenya haa ilaalluti. Iskeerii lakkoofsa armaan gadii fakkeenya yoo ilaalle irratti 25 jedha. Iskeeriin 25 jechuun lakkoofsuma san deebisnee mataa isaatiin baay'isuu waan ta'eef 25 baay'isuu 25. Kana jechuunis 25 iskeerii jennaan jechuudha. 25 iskeerii mataa isaatiin deebi'ee of baay'isee jechuudha. As biratti ammoo kan ilaallu 5 irra 7. Lakkoofsa raashinaaliiti. Kan ilaallu iskeerii lakkoofsa raashinaaliiti. 5 irra 7 haala kamiin iskeerii goonaa? 5 irra 7 haala kamiin iskeerii goonaa yoo jettan as biratti ilaallu 5 irra 7 kan iskeerii godhuu deemnaa jechuudha. Kana jechuun isumaan baay'isnaa jechuudha. Yoo bifa firaakshiniitiin illee jiraate haaluma ittiin baay'isnu qabna jechuudha. 5 irra 7 baay'isuu 5 irra 7 jennaan jechuudha. Mataa isaatiin deebisee of baay'ise waan ta'eef. Kun immoo haala kamiin barreeffamuu danda'a? 5 irra 7 walumaa galatti iskeerii jechuun hin dandeenya. Kana jechuun immoo haala salphaadhaan akka isiniif ta'u 5 irra 7 akkasuma fudhannee 5 gubbaallee addatti iskeerii godhannee 7 jalaallee addatti iskeerii. Kana jechuun 5 baay'isuu 5 jennaan. 7 immoo meeqa ta'a? 7 baay'isuu 7. Wayita kana 5 baay'isuu 5 25 yoo nuuf ta'u 7 baay'isuu 7 immoo meeqa nuuf kenna? 49 nu kenna jechuudha. Kanaafiyyuu iskeerii lakkoofsa raashinaalii 5 irra 7 jedhuuf illee maal ta'a? 25 irra 49 ka jennuun kana ta'a jechuudha. Bifa firaakshiniitiin illee jiraate haaluma sanii ka gubbaas waamamaas mataa isaatiin deebisnee baay'isna waamsaas deebinee mataa isaatiin baay'isnaa jechuudha. Inni itti aanu bifa deesimaaliitiin yoo nuuf kenname hoo? Bifa deesimaaliitiin yoo nuuf kenname hoo? Bifa deesimaaliitiin illee nuuf kenname salphaadha. Fakkeenyaaf duwwaa tuqaa 5 haa ilaalluti. Caarratti duwwaa tuqaa 5 haa ilaalluti. Caarratti duwwaa tuqaa 5 kun innis maal jechuudha? Mataa isaatiin deebisnee baay'isuudha. Garuu karaa baay'eedhaan furuu hin dandeenya. Baay'isuu walqixxaa duwwaa tuqaa 5 baay'isuu duwwaa tuqaa 5 jennaan jechuudha. Kana jechuunis akkamiin baay'isuu dandeenya? Duwwaa tuqaa 5 bifa irraan gadeetiin baay'isuu dandeenya jechuudha. Duwwaa tuqaa 5 baay'isuu duwwaa tuqaa 5 jennaan jechuudha. Kunis jalqaba itti baay'isuun akka waan tuqaan gidduu hin jirretti ilaallee baay'isnaa jechuudha. Jalqaba irratti tuqaan akka deesimaala gidduu jirtu hin beekne garuu akka waan hin jirre ilaallee baay'isnaa jechuudha. As keessatti 5 baay'isuu 5 meeqa? 25. Kanaafiyyuu 5 barreeffannee meeqa qabna? 2 qabna jechuudha. Ammas 5 baay'isuu duwwaa meeqa? Duwwaa. Duwwaa edaasa lamaa immoo 2 25 nuuf ta'eera jechuudha. Duwwaa baay'isuu 5 immoo meeqa nuuf kenna? Duwwaa. Mana itti barreeffannaa jechuudha. Kan jalqabne irraan barreeffannaa. Duwwaa baay'isuu duwwaa immoo duwwaa manuu kennaa jechuudha. Kana immoo walitti ida'ana jalqaba irratti maal keessa dagachuu qabnenne akka tuqaan hin jirretti baay'isnaa jechuudha. Kanaafiyyuu 5 waan waliin 0 jechuun miseensa of taasisaa fayyadamnee 0 itti dabalachuu hin dandeenya. Haala ida'uuf nu ta'uudhaan 5 akkasuma gadi buutii 2 edaa 0s 2 duwwaas duwwamaa taatee jechuudha. Amma tuqaa keenya haa ilaallu. Tuqaa keenya saggalfannaadha.
tuqaa booda takka asinillee lama haala kanaan lakkoofne tuqaa keenya galfannaa jechuudha. Asin takka lama osoo fakkeenyaaf lakkoofsi kan biraa jiraatu taa'ee haaluma sanii lakkoofnaa jechuudha. Amma tuqaan keenya lama qofa waan ta'eef deebii keenya irratti dhufnee takka lama jennee tuqaa as bira galfannaa jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan lakkoofsa raashinaalii bifa deesimaaliitiin jirullee baay'isuu hin dandeenya jechuudha. Duwwaa tuqaa 2 5 ta'a jechuudha. Haala kana fayyadamnee baay'isuu hin dandeenya jechuudha. Inni itti aanu lakkoofsi hundaa'aan lakkoofsa iskeerii yookiin iskeerii sirrii lakkoofsa hundaa xaati kan jedhamu. Lakkoofsi hundaa'aan lakkoofsa iskeerii yookiin iskeerii sirrii iskeerii yookiin iskeerii sirriiti kan jedhamu lakkoofsa hundaa xaa yaan iskeerii yoo maal ta'eedha xaa ta'eedha. Yaan iskeerii xaa yoo ta'eedha. Kunis maal haala kamiin ibsamuu danda'a? Xaan yaa walqixa xaa iskeerii kana jechuun yaan walqixa xaa iskeerii. Yaan walqixa xaa iskeerii. Kunis yaan iskeerii xaa jechuun xaan keenya iskeerii ta'ee yaa san nuu fide jechuudha. Fakkeenya haalaalluuti. Yaan keenya 4 haa jennuuti. Lakkoofsi waliin mataa isaatiin deebi'ee of baay'isee 4 nuu kennuu danda'u meeqa? 2. Kunis haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. As keessatti 4 iskeerii 2ti. 4 iskeerii 2ti jechuudha. As keessatti immoo 4 iskeerii maaliiti? Iskeerii sirriidha. Lakkoofsi mataa isaatiin of baay'isee 4 kenna nuuf kenne hin jira jechuudha. Inni bira kan itti aanu maal laallaa? Lakkoofsota iskeerii sirrii ta'an. Fakkeenya isaa mee gabaabsinee haalaalluuti. 0 haalaalluuti. 0 1 4 9 16 25 36 49 jechaa itti fufaa jechuudha. Kunis haala kamiin dhufuu danda'e? Iskeerii sirrii eega jenneeti bakka yaa kennaa kanaa jechuudha. Lakkoofsi mataa isaatiin of baay'isee lakkoofsa nu kennudha. Fakkeenya 0 yoo fudhanne jalqaba irratti 0 baay'isuu 0 walqixaa 0 iskeeriidhaanti. 0 walqixaa 0 iskeeriidha. Kanaafiyyuu lakkoofsi mataa isaatiin baay'atee 0 nu kennu hin jira jechuudha. Tokko haa fudhannu iskeerii sirrii eega jenneen seera kanallee nu guutaa jira jechuudha. Tokko iskeerii yookiin tokko baay'isuu tokkotu mataa isaatiin baay'atee tokko nu kenna. Kanaafuu as keessatti maa inni tokko iskeerii sirriidha jechuudha. 4 itti aansinee haalaalluuti. 4 meeqa? 4 2 baay'isuu 2tuuf baay'isee 4 nu kenna. Kanaafiyyuu 2 iskeeriidha jechuudha. 4 iskeerii maaliiti? Iskeerii sirriiti. 4 immoo iskeerii 2ti jechuudha. Kana walqixa jecha gabaabaadhaan yaa walqixa xaa iskeerii ka jenneen kana jechuudha. Inni bira fakkeenyaaf 49 kana haalaalluuti. 49 haala kamiin dhufee 7 baay'isuu 7tu uf baay'isee mataa isaatiin uf baay'isee maal nuuf kenne? 49 kana nuuf kenne jechuudha. As keessatti 49 maal kenna? Iskeerii sirrii kenna jechuudha. Iskeerii sirrii jechuun lakkoofsi mataa isaatiin uf baay'isee lakkoofsa iskeerii sirrii jenneen kana nuuf kennuu danda'u jechuudha. Kana jechuun 7 iskeerii jechuudha. Kanaan walqixaa jechuudha. Inni biraa kan itti aanee ilaallu inni biraa ida'amoota lakkoofsa maangoo fakkeenyaaf jalqaba irratti iskeerii sirrii argannu 0 fudhannee 1 fudhannee itti aansinee 2 fudhanne 2 itti jennu 2 baay'isuu 2 itti goonu 4 nu kenna iskeerii sirrii 4 jedhamu nu kenna jechuudha. Gidduu kanatti immoo 3 ganne 3 itti aansinee 4 5 jenna jechuudha. 3 kana haalaalluuti. 3 iskeerii sirrii miti garuu ida'amni lakkoofsota iskeerii lakkoofsa maangoo duraa haalaallu. Lakkoofsi maangoo duraa jechuun lakkoofsa hir'uudha akka ta'e beela. Lakkoofsa hanqoo jechuun 1 3 5 7 jecha akkatti fufkanni haalaallu. Iskeerii sirrii nu kenna immoo iskeerii sirrii hin taane nu kennan jechuudha. Ida'am jara lamaan haalaallu. Fakkeenya jalqaba irra maal qabna? 1 fi 3 qabna. Tokko idaasa 3 meeqa nuuf kenna? 4 nuuf kenna. 4 jechuun immoo 2 iskeeriidha jechuudha. Kanaafiyyuu ida'amni jara lamaanii maal nuuf kenne? Iskeerii sirrii ka jennuun san nuuf kenne jechuudha. Itti aansinee 3 kan haalaalluuti mee. Tokko idaasa 3 idaasa 5. Tokko idaasa 3 4. 4 idaasa 5 9. 9 kun ammoo meeqa jechuudha? 3 baay'isuu 3tu uf baay'isee 9 kana nuuf kenna. Kanaafiyyuu 3 iskeerii nuuf kenna jechuudha. Ida'amni lakkoofsota maangoo walitti aananii iskeerii sirrii nuuf kennuu hin danda'a jechuudha. Ida'amni lakkoofsa maangoo walitti aananii iskeerii sirrii nuuf kenna jechuudha. Inni bira kan hubadhu jedhu kitaaba keessan irratti hubadhu kan jedhu yoo xaan keenya lakkoofsa raashinaalii ta'e gatiin xaan nu fudhannu jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii ta'e xaa iskeeriinis lakkoofsi raashinaalii san ta'a jechuudha. Lakkoofsa raashinaaliin ala hin bahu jechuudha.
jalqaba irratti xaan miseensa lakkoofsa raashinaaliiti akkasumas deebi'ee xaa iskuweeriinis miseensa lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Mee fakkeenyaan haa laalluti. Fakkeenyaan haa laalluti. Jaha haa laallu. Jaha as keessatti miseensa lakkoofsa jalqaba irratti maali? Miseensa lakkoofsa raashinaaliiti. Miseensa lakkoofsa raashinaaliiti. Jaha iskuweeriinis walqixa 36. 36 miseensa lakkoofsa maaliiti? Raashinaaliiti jechuudha. Kanaafiyyuu lakkoofsa jalqaba nu fudhannes lakkoofsa raashinaaliiti matama isaatiin deebisnee yoo baay'isnee gatiin dhumarra argannu yookiin yaan keenya sun iskuweeriin sirriin keenya sun maaluma ta'a lakkoofsuma raashinaalii ta'a jechuudha. Itti aansee bakka kanatti kan isin xiyyeeffannoo itti kennuu qabdan as bira lamaa fi zeeroo fi lamaan alatti lamaa fi kana jechuun aan keenya lama aan keenya zeeroodha. Alatti a iskuweerii fi a iskuweerii jechuun a baay'isuu a mataa isaatti baay'isnuu fi lama aan asirratti barreessu lama aan miti wal qixa ta'an yeroo hundayyuu. Yoo aan lamaa fi zeeroo ta'e qofa kan wal qixa ta'uu danda'an. Yoo aan lamaa fi zeeroo ta'e a iskuweerii wal qixa lama aati. Jalqaba irratti a iskuweerii jechuun maa inni halaalluti. A iskuweerii jechuun akkuma wal ilaaletti a iskuweerii jechuun a baay'isuu aati. Lama a jechuun immoo meeqa jechuudha? A edaasa aati. Kun maal nuuf kenna? Lama. A tokko qabna a tokko itti daan a lama nu ta'a jechuudha. Wayita kam qofa a iskuweerii fi lama aan wal qixa ta'uu danda'a yoo aan keenya zeeroo ta'e. Akkasumas aan keenya lama ta'e qofa jechuudha. Kanaan ala lakkoofsa biraatti galchine wal qixa ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenya yoo laalle lamaa fi zeerootti dhaanti a iskuweerii wal qixa lama akka ta'uu danda'a yoo aan keenya lama ta'e yookiin zeeroo ta'e. As bira lama haa galchinuuti. Lama iskuweerii jechuun meeqa? Lama baay'isuu lamaa afur. Miti? As biratti illee lama a kan biratti illee lama haa galchinu. Lama baay'isuu lama. Lama baay'isuu lama meeqa? Afur. Kanaafiyyuu wayita kana wayita aan keenya lama a iskuweerii fi lama aan keenya wal qixaa jechuudha. Zeeroo haa fudhannuuti. Zeeroo haa fudhannuuti. Zeeroo iskuweerii yoo jenneen zeeroo baay'isuu zeeroo maal nuuf kenna? Zeeroo ma nuuf kenna. Lama a irratti ammoo fudhanne bakka a keenya maal galchina? Zeeroo keenya galchina. Lama baay'isuu zeeroo meeqa nuuf kenna jechuudha? Zeeroo ma nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu a iskuweerii fi lama a wayita kam qofa wal qixa ta'uu danda'ani yoo gatiin a keenyaa zeeroo fi lama qofa ta'edha jechuudha. Zeeroo fi lama qofa ta'edha. Fakkeenyaaf haa laalluuti mee haa dhugoomsinu jecha kana sadii haa fudhannuuti. A keenya sadii fudhanne haa jennu. Kanaafiyyuu a iskuweerii irratti maal goona? Sadii baay'isuu sadii meeqa? Sagal nuuf kenna jechuudha. Ammas deebinee a keenya illee sadii haa fudhannee lama a irratti haa galchinu. Lama baay'isuu sadii. Lama baay'isuu sadii immoo meeqa nuuf kenna? Jaha. Kana keessa sagal miti wal qixa jahaati. Kanaafiyyuu yoo aan keenya zeeroo fi lama hin ta'in a iskuweerii fi lama aan miti wal qixa ta'anii jechuudha. Yoo garuu zeeroo fi lama ta'an wal qixa ta'uu jechuudha. Inni itti aanu immoo karaalee iskuweerii lakkoofsa raashinaalii ittiin barbaannu. Iskuweerii lakkoofsa raashinaalii ittiin barbaannu. Tokkoffaa maal jedhaa? Adeemsa baay'isuu fayyadamuun barbaadu. Jalqaba ilaalleerraa garuu haala tokkoon deebinee haa laalluuti. Adeemsa baay'isuutiin barbaadu jechuudha. Baay'isuu jechuun fakkeenya a irratti maal jedhaa? Tokko tuqaa lama afur jedha. Tokko baay'inaan kamtu rakkisaa? Ka deesimaalii kanarra barattoonni rakkatu jechuudha. Tokko tuqaa afur iskuweerii jechuun tokko tuqaa lama afur iskuweerii jechuun isuma deebisnee iskuweerii godhu jechuudha. Isuma deebisnee iskuweerii godhu jechuudha. Kana jechuun waliin wayita baay'isnu tokko tuqaa lama afur baay'isuu tokko tuqaa lama afur. Kana immoo rangadee baay'isnee argachuu dandeenya jechuudha. Tokko tuqaa lama afur jennee gatii isaa afur baay'isuu afurii meeqa? Tuqaan akka waan hin jirretti fudhannaa jecha akkuma jennee afur baay'isuu afurii 16 barreessinee takka qabna. Haaluma kanaan itti fufaa jechuudha. Haaluma kanaan itti fufaa deemaa jechuudha. Deebisaa fakkeenya walirraa fudhachuu hin dandeettan jechuudha. Kattaanus 11s haaluma sanii 11 baay'isuu 11 jechuudha. Fakkeenyaaf 11 iskuweerii jedhamee isinii kenname 11 baay'isuu 11 godha jechuudha. Kanaafiyyuu gatii isaa akkasitti argachuu dandeettan. Karaa inni lammataa karaa ittiin iskuweerii lakkoofsaa ittiin barbaannu bifa firaakshiniitti deebisuu waliin baay'isu. Yoo deesimaaliidhaan nu kenname bifa firaakshiniitti deebisu jechuudha. Fakkeenya tokko tuqaa asuma biratti ilaallu tokko tuqaa lama afuriin kun firaakshinii itti deebi'u kurnaffaa tuqaa booda kurnaffaa itti aansee jiru immoo dhibbaffaa ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqaan baay'isna? Dhibba irra dhibbaatiin baay'isnaa jechuudha. Baay'isuu dhibba irra dhibbaa jechuudha. Kun ammoo tuqaan tun asii bahuuf tanan balleessii tun illee asii bahuuf tanan balleessite jechuudha. Dhibbaa fi 24 irra dhibbaa jennee geessinee maal goona? Iskuweerii godha waan jedhamneef iskuweerii goona. Yookiin dhibbaa fi 24 baay'isuu dhibbaa fi 24 dhibba baay'isuu dhibbaa kan jennu san goona jechuudha.
Inni biraa fi kadhumaa ka haalli ittiin lakkoofsa iskeerii ittiin barbaan malli dhumaa gabatee gatiiwwan iskeerii qabu fayyadamu. Gabatee gatiiwwan iskeerii qabu fayyadamuuf seerota jira. Jalqaba irratti gabateen iskeerii kennaa haala kanaan jira haa jennu. Gabateen iskeerii kennaa haala kanaan jira as bira xaa qabnaa. Jalqaba gara gadii tokko tuqaa zeeroorraa jalqabee haga 9 tuqaa 9 itti fufa. Tokko tuqaa zeeroorraa jalqabee haga 9 tuqaa 9 itti fufa. Gara gadii jechuudha. Gabateen iskeerii kamiyyuu gara dalgeetti ammoo zeeroorraa haga 9 qabnaa jechuudha. Zeeroorraa haga 9 qabna. Fakkeenya haala ittiin ilaallu sin garsiisaa gabaabumatti. Iskeerii lakkoofsa 3 tuqaa 4 5 kana barbaadiyoo jedhamne iskeerii lakkoofsa 3 tuqaa 4 5 kana barbaadiyoo jedhamne jalqaba irratti 3 tuqaa 4 gara gadii ilaalla. Tokko tuqaa gara gadii jechuun tokko tuqaa 0 irraa 9 tuqaa 9 kan jiru kana gidduutti fakkeenya tilmaamaan as bira jira haa jennuun tokko 3 tuqaa 4 as bira jira haa jennuun. Gara dalgee immoo dhumarra mee qabna 5 qabnaan ta'e 5 keenya san gara dalgee as bira dhufnee ilaallaa jechuudha. Fakkeenya as bira ka ta'u taate as bira 5 jennaa jechuudha. Haala kanaan laallee 3 tuqaa 4 haga dalgee keenya 5 deemna. Asii gadi didee 5 keenya irraa as bira kibni isaanii yookiin bakki tuqaan isaanii wal qabattu maal ta'a iskeerii lakkoofsichaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf iskeeriin 3 tuqaa 4 5 kun tokko tuqaa 9 0 as bira ta'e tuqaan kibni isaanii bakki isaanii tol kiban as bira tokko tuqaa 9 0 kana irratti jechuudha. Kanaafuu iskeerii lakkoofsa kamiitu gabatee iskeerii irratti haaluma kanaan laaltanii jechuudha. Gara gadii tokko tuqaa 0 irraa haga 9 tuqaa 9 yoo jiraatu gara dalgee immoo 0 irraa haga 9 kan jirudha jechuudha. Inni itti aanu mata dureen keenya lammataa maal jedhaa iskeerruutota lakkoofsa raashinaali. Hanga ammaa lakkoofsa tokko mataa isaatiin baay'isuu ilaalaa turre. Amma immoo faallaa isaa ilaallaa jechuudha. Faallaa isaa ilaalla jechuun yaa walqixxaa xaa iskeerii jedhaa turre miti. Amma yaan kun nu kennamee yaa walqixxaa kana yaan iskeerii xaati jedhaa turre miti. Yaan iskeerii xaa jedhaa kan xaa kana soquuf deemaarraa jechuudha. Amma garagaltuu isaa ilaallaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf yoo yaan irra guddaa yookiin walqixa 0 wanni irra guddaa yookiin walqixa 0 jedhuuf bifa maaliitiin barbaanna bifa ruutiitiin barbaanna. Iskeerruutota waan jedhuuf yaan 0 illee hin dabalata irra guddaa yookiin walqixa waan ta'eef 0 illee hin dabalata gara ka poozitiivotaa jiran malee gara negeetiivota jiran hin dabalatu jechuudha. Xaan illee akkasuma yoo irra guddaa yookiin walqixa 0 yoo ta'e yaan iskeerii xaa ta'ee jechuunis yaa walqixa xaa iskeerii. Xaan iskeerruutii yaa jedhamu. Wayita kana ammoo yoo yaa walqixxaa iskeerii ta'ee yaan immoo xaan immoo iskeerruutii yaa jedhamti jechuudha. Xaan iskeerruutii yaa jedhamti. Kunis mallattoo kamiin barreeffamuu danda'a? Mallattoo kanaan barreeffamuu hin danda'a jechuudha. Haala kanaan barreeffamuu hin danda'a jechuudha. Walqixxaa as biraan ifama. Xaan walqixxaa ruutii yaa jechuun hin dandeenya jechuudha. Raadikaala jalatti mallattoon kun ammoo maal bakka bu'a? Mallattoo raadikaala bakka buute jechuudha. Mallattoon kun raadikaala bakka bu'a jechuudha. Raadikaala bakka buute ruutii. Raadikaala bakka buute jechuudha. Raadikaalli yaa walqixxaa xaa ka jennuun sanii jechuudha. Yaan immoo raadikaandii jedhama. Lakkoofsi raadikaala jala barreeffamu maal jedhamee beekama? Raadikaandii jedhama jechuudha. Lakkoofsi raadikaala jala barreeffamu raadikaandii jedhama jechuudha. Kun walqixxaa xaa kana nuuf kennaa jechuudha. Xaan keenya maal nu taate? Iskeerruutii nuuf taate jechuudha as keessatti. Xaan iskeerruutii yaa jedhama jechuudha. Fakkeenya akkasumas yoo yaan irra guddaa yookiin walqixa 0 ta'ee xaa iskeeriin keenya walqixa xaa ta'ee nu baha jechuudha. Xaa iskeeriin keenya walqixa xaa ta'ee nu baha jechuudha. Kana jechuunis xaan ruutii xaa iskeeriiti jechuudha. Xaan ruutii xaa iskeeriiti jechuudha. Fakkeenya yoo aan irra guddaa yookiin walqixa 0 ta'e irra guddaa yookiin walqixa 0 ta'e aan keenya wayita iskeerii ta'u haala kana ta'a. Xiyya kana ilaaluu hin dandeettan. Xiyyi kun maal jedhaa? Aan keenya wayita gara iskeerii deemu a baay'isuu a ta'ee mul'isaa jechuudha. Xiyyi kun ammoo iskeeriin keenya kun gara aatti deebi'e jechuun yaan xaa iskeerii kan jennu sanii nu deebi'e jechuudha. Amma xaa keenya kana nuuf ta'eera jechuudha. Yaa keenya kana nuuf ta'eera jechuudha. Fakkeenya lakkoofsa 100 kana haa laalluti. Raadikaala 100 kana ruutii isa haa baasnuti. Jalqaba irratti maal goonaa? Lakkoofsi waliin baay'atee 100 nuuf kennu meeqa? 10. 10 baay'isuu raadikaala baay'isuu 10 jennaan. Wayita as keessaa bahu meeqa ta'ee nu baha? 10 ta'ee nu baha. Sababni inni 10 ta'ee nu bahuuf 10 iskeeriin keenya meeqa nuuf kenna waan ta'eef 100 nuuf kenna jechuudha. As biratti xaa iskeeriin keenya
yaa nuuf kennaa jechuudha. Kanaafuu ruutiin dhibbaa meeqa jedhamnee gaafatamne 10 kana ta'a jechuudha. Ruutiin dhibbaa 10 ta'a. 10 kun iskeerii ta'u lakkoofsa raadikaala jiru sanitti nu deebi'a jechuudha. Inni biraa gatiin iskeer ruutii yeroo kamiyyuu negeetiiva hin ta'u. Negeetiiva hin ta'u. Kana jechuun fakkeenya negeetiiva dhibbaa wanni jedhamu hin jiru. As keessa seenuu hin danda'u jechuudha. Undefined hin warkaa godha jechuudha yookiin hiika dhabeessa hin warkaa godha. Sababni isaa as keessatti negeetiiva 10 baay'isuu negeetiiva 10 yoo jennu negeetiivni negeetiiva balleessitee poozitiivatti ol deebisti. Kanaafiyyuu wanni kun dhibba qofa ta'a malee negeetiiva dhibbaa wanni qola jedhamu hin jiru jechuudha. Fakkeenya osoo 10s ta'ee negeetiiva 10s ta'ee bahee negeetiivni 10 kun negeetiiva 10 mataa isaatiif baay'isuu eegateeti. Maal ta'a? Baay'isuu negeetiiva 10 jechuudha. Kun ammoo dhibba ta'a malee negeetiiva dhibba hin ta'u jechuudha. Kana keessa waan isin hubattan gatiin iskeer ruutii yeroo kamiyyuu negeetiiva hin ta'u jechuudha. Negeetiiva qabatee raadikaala jala hin seenu jechuudha. Inni biraa maal jedhaa? Karaalee ittiin lakkoofsa iskeer ruutii barbaannu jechuudha. Lakkoofsa raadikaala jiru san jala jiru san iskeer ruutii isaa akkamiin barbaannaa jechuudha. Kana jechuun xaa isaa as bira xaa jennee yookaan haala kamiin barbaannaadha jechuudha. Tokkoffaa maal jedhaa? Hirmaattota kobxiitiin didiriirsuu. Hirmaattota kobxiitiin didiriirsuu. Kana jechuun lakkoofsa fakkeenyaaf A fudhannee 225 raadikaala jala gatiin isaa iskeer ruutii isaa baasuuf hirmaattota kobxii isaatiin didiriirsuuf lakkoofsi kun jalqaba irratti 225 lamaanuuf hiramuu hin danda'u. Lamaaf nu hiramuu hin danda'u. Sababni isaa 5 lamaaf hin hiramtu waan ta'eef jechuudha. Kana immoo 225 itti aansee lakkoofsi kobxii itti aanee jiru meeqa? 3 jechuudha. 3 kennaa wayita hirru 225 hirru 3 meeqa nuuf kenna? 75 nuuf kenna jechuudha. Ammas deebinee 75 kana hirmaattota kobxii hin didiriirsinaa jechuudha. 75 kun lamaaf hin deemu akkuma jalqabaa jechuudha. Kanaaf meeqaan nuuf deema jechuudha? 3 nuuf deema jechuudha. 75 3 meeqa nuuf kenna? 25 nuuf kenna jechuudha. 25 kanas haga inni hiramuu mataa isaa fi mataa isa tokkoo fi mataa isaatiin haga hiramuu danda'utti deemna jechuudha. 25 3 hin hiramu. Lamaafis hin hiramu. Kanaafuu meeqaan deemna jechuudha? 5 hirmaattonni kobxii kattaanu kan meeqaan? 5 jechuudha. 25 5 wayita hirru 5 qofa nu gahee dhaata. Maaliif 5 mataa isaatii fi tokko yoo hirame malee lakkoofsa hirmaata kobxii biraatiin hiramuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu 5 hiruu 5 tokko nuuf kenna hin dhaysnaa jechuudha. Amma haala kamiin gatii isaa argannaadha? As biraa meeqa qabna? Asii 3 qabna, asii illee 3 qabna, 5 deebine dhuma kanarra 5 kana ilaalla. Dhuma isaa kana ilaalu dagatamuu hin qabu jechuudha. Fakkeenya as biratti yoo dhaabne gatii isaa sirrii nuun kennu. As biratti hanga dhuma isaatti lakkoofsa mataa isaatiin hiramee tokko 5 san nuuf kennu tokko nuuf kennuu danda'u san malee jechuudha. Amma kan haala kamiin barreessinaa? 3 baay'isuu 3 asiillee 3 qabna asiillee 3 qabna jechuudha. Ammas baay'isuu 5 taansee 5 tanallee dagatuu hin qabnu waan ta'eef baay'isuu 5 jennaan jechuudha. 3 baay'isuu 3 jechuun immoo haala bifa iskeerii yookiin a paawarii lamaatiin barreessuuf yoo ta'e immoo 3 iskeerii jennee haala kanaan barreessuu hin dandeenya jechuudha. Akkasumas 5 maal ta'a? 5 iskeerii jechuu hin dandeenya jechuudha. Amma hundeen isaanii garagara. Haala lakkoofsa paawarii irratti argatu irratti hundeen isaanii garagara ta'ee paawariin isaanii tokko yoo ta'e tokko fudhannee jala lamaa waliin baay'isuu hin dandeenya jechuudha. Paawarii isaanii tokko maraafuu walii galatti fudhannee waliin baay'isuu hin dandeenya jechuudha. Kana 3 baay'isuu 5 jennaan. Hundeen isaanii 3 fi 5 waan ta'eef 3 baay'isuu 5 jennaan. Hammattuu keessatti zahool iskeerii yookiin iskeerii jara marayyuu bakka tokko qabate iskeerii goonaa jechuudha. Ka keessaaf meeqa jechuun 3 baay'isuu 5 kun 15. Kanaafiyyuu 15 iskeerii jennaan jechuudha. Amma dhugaa godhuu dandeenya. Ruutiin 225 meeqa nuuf ta'e jechuudha? 15 baay'isuu 15tii wal qixa ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu iskeer ruutiin isaa meeqa ta'ee nuuf baha jechuudha? 15 ta'ee nuuf baha jechuudha. Isa kana dhugaa taasisuuf yoo barbaanne 15 baay'isuu 15 haa jennu. 5 baay'isuu 5 meeqa? 25. 5 barreessinee 2 qabna. 5 baay'isuu tokko 5 edaasa 2 75. Tokko idaas 5 5 tokko idaas tokkos tokko baay'isuu tokkos tokko jechuudha. 5 idaas 0 5 torba idaas 5 12 lama barreessinee qabna. Tokko idaas tokko meeqa nuuf kenna? 225 jechuudha. Kanaafiyyuu karaan ittiin argachuu dandeenyu inni tokkoffaan iskeer ruutota hirmaattota kobxiitiin didiriirsuu jechuudha. Inni biraa fi malli itti aanu
mala gabatee square root qabate fayyadamu malli gabatee square root qabate fayyadamu jedhu mala gabatee gatiiwwan square qabatanii wal fakkaataadha gara gadi tokko tuqaa 0 irraa haga 9 tuqaa 9 kan qabu yoo ta'u gara dalgeetti immoo 0 irraa haga 9 kan qabudha jechuudha gatii isaa kibba isaanii irratti bakki kibbi isaanii sun maal ta'a square root lakkoofsanii nuuf ta'a jechuudha egaa kabajamtoota daawwattootaa fi jaallatamtoota chaanaalii Akkuma Ingiliffii fi Oromiik sagantaa har'as ni qabadhe dhiyaadhe kana fakkaatu ture hanga xumura sagantaa keenyaa nu waliin turuu keessaniif galatoomaa.